fuune yooyyaa kabajamtoota fi jaallatamtoota saba Oromoo biyya keessa fi kan biyya alaa jirtan hunda keessanittiyuu bakkuma jirtanitti nageenyi iskankoo isin biraa ga'u jecha viidiyoo kana akkuma dhageettaniif share godhaa akkasumallee qaama dhimmi ilaallatu biraan naaf biraa isin jechuu barbaada. Sagaleen waraabamu kun sagalee baay'ee barbaachisaa waan ta'eef hundi keessanittiyuu share gootanii iddoo barbaachisuun akka geessan kabajaan isin gaafadha. Aan Abdurrahman keessa mata dureen har'a haasaa gochuu barbaadu mata duree lamaan sanii dargaggoonni Oromiyaa keessatti hojii maaliif dhaban, hojii dhabdummaan maaliif hammaate isa jedhu tokkoffaadha. Lammaffaan immoo carraan dargaggoonni keenya akka Itoophiyaatti carraa hojii baay'inaan argachuu gatiin dhabaniif maalidha kan jedhu ilaalla. Jalqaba irratti Oromiyaatti deebina. Oromiyaa keessatti namni barate hedduudha. Ijoolleen Oromoo barnootaan kan baratan yuunivarsiitii garaagaraarraa kan dhuunfaas kan mootummaas kolleejota adda addaarraa kan eebbifaman hedduudha. Garuutuyyuu baay'ina isaanii yoo laalle hammi hojii argatanii fi kan lafa jiran walittuu hin dhufu. Dargaggeessi yeroo ammaa hojii dhabee gara siyaasaatti deemee siyaasa keessatti waan hin taane carraa hin taane gatii bu'aa jiruuf hojii dhabdummaan kun maaliif Oromiyaa irratti akkatti babal'ate jennee yoo ilaallu mata duree jalqabaa isinii kaasuu barbaada. Tokkoffaa keessattuyyuu qaamni dhimmi ilaallatu mootummaa naannoo Oromiyaas ta'e hojii omtoota sadarkaa Oromiyaa irra jiranis ta'e kan biyyaarras ta'e dhimmi kun dhimma ijoo dargaggoota keenya hojii dhabsiisaa jiru keessattuyyuu Oromiyaa irratti kan dargaggoota keenya hojii dhabsiisaa jiru dhimma ijootu jira. Inni tokkoffaan namni ni barata, barnoonni immoo adeemsa keessa kan argamu, akkasumallee namni halkanii guyyaa jilbiifate sammuu ofii baasee yeroo ofii gubee kan mallaqaan baratu mallaqa ofii gubee sammuutti ogummaa qabatee bahee ogummaa sanaan qacaramee jireenya ofii jijjiiree maatii ofii jijjiiree biyya ofii jijjiira. Kun kanaan ta'e osoo jiru Oromiyaa keessatti ammallee kan irra deebi'ee dubbachuu barbaadu Oromiyaa keessatti namni barate hojii argataa hin jiru. Namni barate hojii argataa hin jiru. Sababni isaa maallaqaan hojiin argama Oromiyaa keessatti. Wanti dargaggeessi keenya hojii itti dhabaa jiruuf maallaqaan. Yoo maallaqa jennu sadarkaa jalqabaarra akka riisarchiin dalagametti yookaan immoo odeeffannoo nam garagaraarraa iddoo garagaraarraa akkam funaannetti sadarkaa jalqabaa kan qabate qarshiidhaan maallaqaan biiroolee adda addaa iddoo hojii adda addaa qacaramuun galuun Oromiyaa keessatti bal'inaan mul'ataa jechuudha. Bal'inaan inni tokkoffaarra jiru baankii. Namni yeroo ammaa isinis kanuma beekuu dandeessan naannoo keessanittis kan beekuu dandeessan akkasumallee argaa jirtan namni tokko baratee barnoota kamuu haa ta'u kan mootummaas haa ta'u kan dhuunfaa barnoota qabxii guddaa isaa qabaatu xiqqaa kun ilaalamaa jiru Oromiyaa keessatti. Tokkoffaan kan ilaalamaa jiru birrii. Namni barate birrii ta'aa jira. Kun guutumatti mootummaan dhaabsisuu qabaata dirqama guutumatti. Baankii yoo fudhanne nam tokko barnoota barate sanaan qabxii gaariis fiduu badaas fiduu rakkoon qabu garuutu iyyuu maallaqa hanga qarshii 100,000 gaafatama. Baankii siiniyarii jalqabaa ta'e baankii galuudhaaf qarshii 100,000 ilaalame qarshii 100,000 baankii galuuf. Waardiyaa baankii ta'uudhaaf qarshii 50,000 ol gaafatamaa jiran. Waardiyaa qulqulleessituu ta'uudhaaf qarshii 25,000 ol akkas gaafatamu jira. Sadarkaa baankiitti kan amma kaase kun. Iddooleen hundaa jira baankolee tokkorra kaasne malee waajjiraaleenis iddoon adda addaa NGOs yaa ta'u wanti hunduu maallaqaan hojjetamu jira. Kun immoo guddina biyyaa keessatti dhiibbaa guddaa qaba. Namni barate, namni sammuu qabu iddoon argatu. Namni akkuma barbaade ta'e akkuma barbaade barate maallaqa qabaannaan maallaqa isaa kafalee osoo kan barate kan sammuu gaarii qabu taa'u inni maallaqaan galaa jechuudha. Si'a kana ta'eef barnoonni maaliif barbaachisan? Erga maallaqaan galuu taate dookimentii akkuma ta'anii distaansis baratanii reegularis haa ta'u akka afoollanii fudhatanii maallaqaan galanii silaa iddoo barbaadan maallaqaan galuu jechuudha. Kanaafuu Oromiyaa irratti sadarkaa jalqabaa ka ta'ee taa'ee jiru maltummaa maallaqaa. Firumaanillee hin jiru yeroo ammaa. Firri duraan fira galchaa. Firri ammaa illee hin jiru. Firri ammaa maallaqa qofa ta'e.
beekumsi ammaa maallaqa qofa ta'e namni qarshii hagana kafalee yoo baankii gale hagana kafalee yoo waardiyaa qacaran qarshii hagana kafalee yoo qulqulleessituu ta'u kun maal haa ta'u kan maallaqa hin qabne kan sammuudhaan barate maal haa ta'u sadarkaa jalqabaa irra jiru Oromiyaa fi ijoolleen Oromoo hojii dhabdummaan kababal'ateef sababa kanaaf nam maallaqa qabu qofatu mindeeffamu jira. Adaraa keessa namni viidiyoo kana dhageessanu sheer godhaa iddoo hundaa haa ga'u bakka rakkoon jirutti qaamni dhimmi ilaallatu furmaata waaraa akka kennu namni barate lafa taa'aa jira waan ta'eef haqa qabeessummaan kan malaamaltummaa irraa bilisa ta'e quality education akkuma jedhame sana quality education argatee namni quality jobs argachuu qaba jechuudha. Haqa qabeessa hojii qulqullummaa taate ka barate barnoota isaatiin dipaartimentii isaatiin waan isa fakkaatuun qacaramee hojjechuudha. Yoo san biyyis guddatti yoo san malaamaltummaan isa hafa yoo san hannis bada yoo san biyyillee guddatti jechuudha. Yookaan immoo hannis malaamaltummaan jedhanis iddoo qabataa babal'ataa deema. Kana mootummaan xiyyeeffannaan hojjechuu qaba. Inni lammataa ijoolleen Oromoo carraan isaan sababni isaan hojii dhabdummaan babal'atee irra jiruuf sadarkaan jalqabaa magaalaa Finfinnee keessatti yookaan Addis Ababa kan jedhan keessatti hojii dhabuu isaaniiti. Kun maalirraa ka'e? Tokkoffaa magaalaa Finfinnee keessatti hojiin ba'u guyyaa guyyaan ba'a. Kan mootummaa ta'uu danda'a, kan dhuunfaa ta'uu danda'a, NGO adda addaa ta'uu danda'a. Guyyaa guyyaan ba'a magaalaa Finfinnee keessatti. Aksesiidha. Oromiyaa caalaa magaalaa Finfinneetti ba'a. Waanan beekuuf waanan argeef. Oromiyaa caalaa harka si'a meeqaan magaalaa Finfinneetti guyyaa guyyaan ba'a. Garuu ijoolleen Oromoo keenyaa takkallee irraa fayyadaman. Kun maalirraa ta'e jennee yogguu ilaallu inni jalqabaaf sadarkaa jalqabaarra jiru afaan waan xiqqoo miseera keenya. Afaan gahee guddaa taphata. Ani isinii hima fakkeenya. Beeksisni yogguu ba'u magaalaa Finfinnee kanatti kan mootummaatu Amaariffaan ba'a. Ijoolleen keenya Amaariffaan wal beeknaa hin beektanii afaan kennan barannee afaan kennan guddannee afaan Amaariffaa immoo hin danda'an baay'een isaanii hin dandeenye. Sababa kana beeksisa magaalaa Finfinneetti carraa babal'aa ba'u guutuutti fayyadamuun nu rakkisee jira jechuudha. Ijoollee keenya barnootaan dadhabaa ta'anii osoo hin taane osoo beekumsa akkamii qaban osoo beekumsa gaarii qaban sababa afaan Amaariffaa qofaan dorgommii magaalaa Finfinnee keessatti bahurraa hafanii jiru jechuudha. Ammas hafaa jiru. Annin beekaa waajjiraalee hedduutu jiranii magaalaa Finfinnee keessa kan achi keessa hojjetu warruma kaabaa Oromoon immoo Oromoo duraan afaan Amaariffaa jalqabarraa baratee akka gaarii danda'u utuyyuu keessa jira. Kun kan akka carraa galee iddoo afaan xiqqooma gaafatanii achuma seenan ka akka anaa kana jechuudha. Ka akkuma seenan kunniin achi seenee carraan achi seensiftee achi jira jechuudha. Kanaafuu mootummaan federaalaa, mootummaan naannoo Oromiyaa qaamni dhimmi ilaallatu beeksifni magaalaa Finfinneetti yeroo ba'u walqixa internationalis akka ta'u naannolee hunda akka walqixxeessu Oromiyaa bichaa miti. Naannoon Gambeellaa afaan Amaariffaan danda'anii naannoon Sumaalee afaan Amaariffaan danda'anii jechuudha akka warra qabanitti. Iddooleen hedduullee Dabuub keessa naannoo Amaariffaan dandeenye hedduu jira. Oromiyaan waliigalaa jechuus ni dandeenya jechuudha. Kanaaf mootummaan federaalaa qaamni dhimmi kun ilaallatu beeksisa magaalaa Finfinneetti hojiidhaaf bahu hojii kamuu haa ta'u osoo afaan Ingiliffaatiin wal dorgomsiisee jira. Carraan barataa hunda akka wal bira bahu kaabaas, kibbaas, dhiyaas, iddoo hundaas akkuma sadarkaa yuunivarsiitii afaan Ingiliffaatiin barannu sadarkaa hojii federaalaa irratti illee magaalaa Finfinnee irratti illee dhimmi hojii irratti keessattuu qormaata hojiidhaaf qormaatamu beeksisa hojiidhaaf bahu afaan Ingiliffaatiin osoo ta'ee barattoonni Oromoo carraan isaan argatan harka 100 yoo ilaalle 80 ta'a. Ka amma 0 irra jiru kun jechuudha. Afaan gahee guddaa taphata. Afaan ijoollee keenya yeroo baay'ee magaalaa Finfinnee irraa akka duuba deebi'an taasisee jira jechuudha. Carraa hojiidhaa magaalaa Finfinneetti bal'inaan argamu kan akka hin arganne ka taasise sadarkaa jalqabaarra magaalaa Finfinneetti afaan wannan xiinxaleef wannan qo'adheef kana dubbachuu jira lafaa ka'eetii miti jechuudha. Hojiin akkuma isiniin jedhe ni ba'a magaalaa Finfinnee guyyaa guyyaan ba'a. Hin hordofaa waan ta'eef. Kaba'u kun Amaariffaan fatanaan Amaariff beeksisni ba'u Amaariff dandeettii hangafeete qabaattee hin darbitu jechuudha fatanaa sababa afaanii qofa. Fakkeenya tokko isin kaasa. Mucaan tokko injinar Oromoo tokko immoo warra kaabaa kanaa injinar lachuu.
mucaan Oromoo kun 3-9 qaba engineering 3-9 kun immoo 3-1 qaba warra kaabaa gaaf dhufan fatanaan Amaariffaan ka Oromoo ka 3-9 qabu kun osoo qormaata takka hun qormaatamin bahee keessaa deeme sababa afaanii carraa hojii dhabe jechuudha. Sun immoo osoo hun qormaatamin sababa afaan danda'uuf carraan nam jiru nam tokko inni qofaan galee qacarame jechuudha. Kana bichaa miti hedduutu namoonni mudannoon waa'ee afaaniitiin isin mudate ana caalaa ka isin mudate beekuu dandeessanii akkasumallee sababa afaanii carraan kun isin darbe beekuu dandeessan. Waamichaan gochuu barbaadu kanuma wal qabsiisnee magaalaa Finfinnee irratti afaan Oromoo gara afaan federaalaatti akka nuusiqu kun dhaamsa jalqabaati. Hanga nuusiquufu qorumsaaf iddoo hojiitiif beeksisni garagaraa bahu afaan Ingiliffaatiin akka nu bahu kabaja mootummaa federaalaa akkasumallee mootummaa naannoo Oromiyaa akkasumallee qaama dhimmi kun ilaalu hunda gaafannaa jechuudha. Namni sagalee kan dhaggeeffatan share gochuudhaan iddoo hunda bira akka gahu akkasumallee malammaltummaa Oromiyaa keessa deemaa jiru kan akka tokko taanee dhaabsisnu kun biyya ajjeesa hin kuffisa waan ta'eef hundi keenya tokkummaadhaan dhaabbanne waan kana hambisuu qabna saaxiluu qabna namni barate akka barateen akka hojii isaatiin hojii argachuu qaba qarshiidhaan hojiin argatamu hin jiru firummaadhaan hojiin argatamu hin jiru akkasumallee malammaltummaan biyya digdi malee biyya ijaartu isinin jedha sagantaan har'aaf qopheeffadhee dhufe kana sagantaa itti aanu hanga walitti deebi'utti nagaan nu tura badhaadhaa Oromiyaan nagaa haa taatu Oromiyaan nagaa taatu Itoophiyaan nagaa taati horaa bulaa